Oromoon hundinuu baga gammaddan. Bililleen Oromoo miti addunyaa dinqisiisaa jirti. Artist Andu'aalem Gosaa riikaardii artistoota Oromoo kishkish godhee caccabse. Bilillee jechuun maali laata beektanii isin? Andu'aalem Atiima nu goote bar. Maal kana qofa darbinee laalla raayya raayyituu deemna jechuun nama walloof sagalee tayaa turedha. Abbaa sagalee kiloolee maal barbaadaminti falligaalle jechuun ummata godhe jiru sossoose Andu'aalem Gosaa. Egaa daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan gammachuu kana waliin qooddanna. Namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Ashama nageenya dursu daawwattoota Oromaan jalqaba irratti uummanni Oromoo hundumtuu akka waliigalatti galatooma baay'ee galatooma mucaan keessan kan isin akkam jaallattanii fi akka malee kabajjan artist Andu'aalem Gosaa torbaan kana keessa wallee mata dureen bilillee jedhu qabatee isiniif dhufee jira. Guyyaa torba osoo hin gahin jechuudha miliyoona tokkoo fi 100,000 daawwatamee jira. Congratulations artisti keenya Andu'aalem Gosaa kabajama baga gammadde siin jechuu barbaada. Asumaan uummanni Oromoo baay'inni illee gisee tokko bar wayi namaaf godha dhugaa baay'ina qabdan jennaan jechuudha takkitti maanitti gugattaniituma subscribe illee fuutanii ol baaftan dhugaa rabbi baay'ee galatooma baay'een gammade jechuudha hedduun gammade obboleessa keenya baay'een siif gammade artistiin kan kutaatii miti akkasumallee kan gandaatii miti artistiin kan sabaati akkasumallee kan sabaa bira darbee kan biyyaati kanaaf artist Andu'aalem Gosaa baga gammadde siin jechuu barbaada. Sirbi bilillee kun maali kan jedhuu fi akkasumallee bililleen maan kun maali kan jedhullee mee gaggabaabsinee kan waliin ilaallu ta'a akkasumallee har'ammoo bal'inaa waa'ee kanaa ilaalu osoo hin taane gammachuma sirba isaa kana kan yeroo gabaabaa keessatti miliyoonaan ilaalame kana jechuudha. Gammachuu kana ibsatuu fi kan dhufne akkasumallee uummata keenya galatooffatuu fi uummanni keenya yeroo ammaa kana baay'ee waan dhimmi social media kun waan galeef natti fakkaata jechuudha irra baay'ee namaa jechuudha hanga maduraa jechuudha baroota darban kana keessa namoonni viidiyoolee artistoota keenya baay'ee jechuudha view ol kaasanii hin laalan jechuudha garuu waggaa 4-5 as darban kana keessa dhugaa rabbi baay'ee naqqaatan baay'ee isinirraa bari'e baay'ee galatooma. Haaluma kanaan artistoota keessan bira dhaabbadha artistoota keessan artistiin keessan jechuudha lafee keessan akkasumallee dhiiga keessanii hidda keessanii jabeeffadha jabaa ofii abbaatu jabeeffata mucaan kun baay'ee nama cimaa nama akkasumallee sagaleen isaa akka malee bareedduu fi artii Oromollee nama lafee dugdaa ta'ee jechuudha baatee deemaa jiru isa qofaa miti gaa isaan akkuma fakkeenyatti isiniif qabadde malee baay'eetu jira jechuudha artistoonni Oromoo walumaa galattuu hundumtuu ija keenya jechuudha namoonni hundumtuu artistoota Oromoo ija ofii godhatuu qaba jechuudha gar fuulduratti illee hanga maduraa wallaalaleen artistoota keenya ofirrallee yoo fageessinee jiraanne garuu yeroo ammaa kana uummanni waan ofitti harkisaa jirullee ni fakkaata jechuudha. Keessafuu artistoonni yeroo bara asaanu kana keessa jechuudha saba ofiitiif akka malee dhiigaa turanii fi akka malee aarsaa kafalaa turan keessaa namni tokko Andu'aalem Gosaa yoo jenne kijibaa miti. Kana jechuun namoonni tokko Andu'aalem Gosaa maal godhe kan jettanillee hin dhabamtan jechuudha. Nama qawwee fudhatee gaaratti galuu fi akkasumallee raayyaa ittisa biyyaa seenee loluu uummataaf qabsaa'uu qofa hin seenaa jechuudha. Namni waan dandeettii ofii itti qabu hundumarratti kan qawwee lolulleen dandeettii ofiiti sun dandeettii isaatu sani kan qalamaan qabsaa'ulleen dandeettii isaatu qalama kan aartiin qabsaa'ulleen dandeettii isaatu aartiidha jechuudha. Kanaafuu namu hundinuu dandeettii kophaa qaba jechuudha. Kanaaf artist Andu'aalem Gosaa jechuudha artistii
akkaan jaallatamaa fi akka malee kabajamaa uummata biratti jechuudha. Kanaaf jabeeffadhaa haaluma kanaan artistii keessan gargaaraa kana qofa osoo hin taane artistoonni Oromoo yeroo akkanatti itti dadhabanii wallee akkanaa kan saba gargaaruu fi akkasumallee nama onnachiisu kan akkanaa kana aadaa kutaa hundaa of keessatti hammate kana namoota akkanaa kana jechuudha yeroo hedduu namoonni keenya in hubatu jechuudha namni kun eega darbe yookaan eega wanti sun darbe duubarraa gugannaa jechuudha numarraa tokko kanaaf amma immoo waan akkana kana dursinee beeknee haala kanaan artistoota keenya yoo sappoorti goone waan samboodan dhufu irratti cimanii jabaatanii paaworii godhatanii dhufan jechuudha artistoonni keenya illee jechuudha maaliif hawaasni gargaaraa jira hawaasni bira dhaabbataa jira deeggarsa hawaasa bira gaafa argatan hamilee guddaa qaban jechuudha kanaaf bira dhaabbatuu qabna jabeessuu qabna subscribe godhuuf qabna like godhuu qabna viidiyoolee artistoota keenya namoota fuudhee yuutuubii ofii irratti fe'atu riippoortii irratti godhanii jechuudha irratti gubsiisuu qaban chaanaala san jechuudha maaliif namoota kaan illee boroomsa ta'a namni kun baay'ee itti dadhabee jechuudha gaara meeqa deemee tabba meeqa bu'ee bayeeti viidiyoon kun hojjetame jechuudha viidiyoo baatii meeqa yookaan ji'a meeqa namni itti dadhabe sakandii 5 yookaan daqiiqaa 10 keessatti fuutanii yuutuubii keessan irratti fe'atanii gatii namni sun itti baase dhiisi wama tokkollee namni sun akka irraa hin arganne godhuun jechuudha baay'ee waan nama qaanessu kanaaf namoota baay'ee kan maxxansanillee argaa jirra kanaafu namoonni waan kanatti itti gaafatamummaa fakkeenyaaf sirbi tokko gaafa yuutuubii irratti poosti ta'u amma fakkeenyaaf kan Andu'aalam Gosaa chaanaala isaa irratti upload ta'e yookaan poosti ta'e kun itti gaafatamummaa isumaatu fudhataa jechuudha garuu fakkeenyaaf istiidiyoo adda addaa irratti sirboonni yeroo gara yuutuubiitti fe'aman jechuudha namoota istiidiyoo sanitti sirbi sun itti gaafatamummaa ofirratti fudhatutu jira sirba sanirratti jechuudha nama qaamni ilaallatutu jira jechuu barbaadeeti kana jechuun maal jechuu namoota fakkeenyaaf sirboota nama sanii fuudhanii gara yuutuubii ofitti maxxanfatan jechuudha tarkaanfii irratti fudhatee oolullee nama sana jechuudha amma kuni mataa isaa Andu'aalam waan ta'eef jechuudha namoonni baay'een muuziqaa yookaan wallee isaa kana jaalaluma keessa fakkeenya namoonni tokko dinqisiifatanii faa kan maxxansantu jira jechuudha warreen waa'ee yuutuubii kun isaaniif hin galin jechuudha garuu yoo dinqisiifanne akkuma biraa isa dinqisiifatuun liinkii chaanaala isaa kana kooppi goone gara feesbuuk keenyatti sheer godhu keessaan guruppii adda addaa irratti sheer waliif godhu kun isa deeggaruu fi isa dinqisiifatu jechuun kana jechuudha garuu achirra daawulood gootanii edit gootanii chaanaala keessan irratti deebisuun nama sangatii dhabsiisuu fi hamilee nama buusu jechuudha so namoota akkanaa kana tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba jechuudha artistoota keenya kan kana boodan dhufanilleef jechuudha gargaarsa ta'a akkasumallee namoota akkasiisaniif immoo beekumsa ta'a yookaan irraa baratuu ta'a deebi'anii waan akkasiisan hin dalaganii jechuudha chaanaalli seera mataa ofii qaba akkasumallee waan ati irra keessee fakkeenyaaf yoo ati hidhattee kassaftee wanti sun waan kee taanan kallatti maan jechuudha waan ati irratti darbitu ji'a ta'e ji'a 2-3 keessatti akka guruma goosifte gubsiifte ni dandeessa jechuudha waan tokko maaliif mirga keeti qabiyyee kan kee fudhate waan ta'eef kanaaf namoonni akkana waan akkanarrallee akka of qusattanii artisti Andu'aalam Gosaa dhugaa rabbii nama akkaan ummata ofii biratti jaallatummaa qabuu fi akkasumallee saba ofiitiif yaadu namni kun sagalee kiloolee ajaa'ibaatiin yeroo inni sirba yookaan wallee bilillee tana gadhiisu namoonni yeroo duraa hin hubanne garuu guyyaa 2-3 booda jechuudha kan hubatame yookaan kan sirbi kun maal akka sirbamee fi maaliif akka jedhamee fi maal akka of keessatti hammatee jiru keessafuu aadaalee kutaa 11 illee ta'uu baatu aadaalee hanga kutaa 5-6 takka of keessatti kan hammateedha akkasumallee dhimma amantii illeetiin hagoogamuu malee waa baay'eetu keessa jira sirba isaa kana keessa dhugaa dubbatuuf yaani amantii gizeen jiru jechuudha namoonni baay'een jechuudha waa'ee inni fakkeenyaaf amantiin isaa amantii kiristaanaati garuu haalli inni itti sirbe sun jechuudha fakkeenyaaf haala ummanni musliimaa ittiin jiraatu fi akkasumallee
uffannaa ummata musliimaa argisiisudha jechuudha. Namoonni baay'een immoo waan kanarratti illee namoonni tokko tokko kan gammachuu fi akkasumallee yaada adda addaa kan ibsatan gara fuula social mediaatiin ni agarra jechuudha. Walumaa galatti sirbi inni sirba amantii namaatis tuquu miti, sirba aadaa amantii namaa sanillee ol kaasuu fi amantii namaa sanillee jabeessuu fi hamilee itti godhu akkasumallee jaalala amantii saniitiif namoonni qaban akka isaan itti gammadaniif wanta achi keessatti godhame suni baay'ee waan namatti tolu. Artistoonni keenya kan hafanilleen artistii kanarraa dhugaa rabbii fakkeenya fudhatuu qaban jechuudha. Maaliif gaafa ati waan gaarii daladdu hawaasnilleen sappoortii si godha jechuudha haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon isaa kun jechuudha yookaan walleen isaa kuni guyyaa sadi keessatti baay'ee hin ilaalamne ture 400 akkasiin ilaalame na fakkaate yoo dogongoruu baadde akkasuma na fakkaate garuu guyyaa san boodan otoo hin turin guyyaa sadi keessatti miliyoona tokko guutuu dhaqe jechuudha. Amma har'a guyyaa torba jechuudha miliyoona tokkoo fi 100,000 fi 80,000 ilaalame jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee waan namatti tolu jechuudha. Akka malee waan nama gammachiisu. Oromoo jechuun akkana. Oromoon akkuma baay'ina isiitti gaafa achi waan sanitti fuulleffattellee galaana jechuudha. Galaanni waan itti fuula deebisan fuudhee deeman jechuudha. Maaliif humna qaba waan ta'eef jechuudha. Waan gararraa itti dhufe yookaan irraan gadee dhufe san fuudheetuma waan isaan gadi jiru darbaanii deemaanii jechuudha bakka hangaa jechuudha. Oromoolleen gaafa achi waan tokko itti fuulleffattee as garagaltee akka waan galaanaa sani jechuudha gabaabdumatti bakka waan san akka malee ol kaafte akka malee dhaadessite akka malee bakka sadarkaa isaa ol fuuti jechuudha. Kanaaf guyyaa torba keessatti miliyoona tokkoo fi 100,080 ilaalamuun baay'ee waan namatti toluu fi artistii keenyallee akka malee waan hamilee itti horu akkasumallee sabiskiraayibiin yeroo duraa 33 irra ture jechuudha. Sirriitti hordofaa ture 33 irra ture garuu amma gara 80 yoo sobuu baadde yookaan dogongoruu baadde guyyaan ilaale garuu san dabalullee danda'a. Gara 86 irra jira jechuudha. Baay'ee waan nama gammachiisu dhugaa rabbi akka malee waan nama gammachiisu. Oromoo jechuun akkana Oromootiyya baay'ee naa galatooma dhugaa rabbi baay'ee galatooma. Maaliif Andu'aalam Gosaa gammaduun ani gammaduudha, ani gammaduun isin gammaduudha. Kanaaf waliin qabna gammachuullee gaddallee waliin qabna nu Oromoon jechuudha. Kanaafu baay'ee galatooma isin jechuu barbaada. Gaafa ati waan gaarii daladdu haala kanaan hawaasni sappoortii si godha. Artistoonni fakkeenyaaf wallee adda addaa dalaganii wallee saba faayidaa hin qabneef akkasumallee saba kanallee hin onnachiifne yeroo hedduu kan dalagamu ni argina. Garuu viyuun isaanillee gadi bu'aadha. Hawaasni yeroon isni sappoortii si godhu yookaan uummanni yeroo sappoortii si godhuu fi si jaallatu si kabaju yeroo ati waan isaaf ta'uu fi madaa kulkula isa keessa jiru san isaa hooqtee fi akkasumallee yeroo waan isa keessa jiru san baaftee ati dubbatte hawaasni akka malee si jaallata jechuudha. Fakkeenyaaf sirbaa tana dura yoo san Geetahuun sirbe jechuudha. Akka malee hawaasa biratti fudhatama argatee jechuudha. Garuu sirbii kan Andu'aalam Gosaa kun akka san caalu abdiin qaba. Because guyyaa torbatti kan miliyoona tokkoon ilaalame kuni kana caalaa fakkeenyaaf ji'a tokko yoo eege miliyoona 6-7 oliin ilaalamuu danda'ama jechuudha. Ani gaduman qabe jechuudha tilmaamaani jechuudha. Sanii oliin ilaalamuu danda'a jechuudha. Sirbi dhugaa dubbatuu fi sirba waa hedduu keessatti qabatuu fi akkasumallee sirba akka malee namatti tolu sirba aadaa namaatis ol kaasee leellisu akkasumallee aadaa namaa mul'isu jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu waa hedduu kan of keessaa qabu. Namoonni baay'ee namallee asirratti waan tokko waan dubbadduutu jira. Bilillee jecha jedhu kana namoonni baay'een gara maqaa namaa yookaan waan hiriyaa ofitti kan fudhatan baay'eetu jiru jechuudha. Garuu bililleen akkasii miti maamiltoota kiyya waan kanamee namoonni beekanilleen irraa dubbatuun dhabanii ani akkanatti fakkaatuutti bilillee gaafa jedhanii bilillee tana mee ilaala bilillee gaafa jedhan wanti tun waa hedduutu keessa jira jechuudha. Sigalee waa hedduutu keessa jira. Nuti akka Oromootti bilillee waan jedhamu kana waa baay'ee akka maqaa namatti itti fayyadamna. Akkasumallee wantoota adda addaatiif dhimma itti baana ni beekama jechuudha. Garuu bilillee wanti jedhamu kuni akka wallee Andu'aalam Gosaa keessaa kanatti wantoota fakkeenyaaf eega bilillee jedhame san boodan jiru yeedaloo walaloo isaa san yoo ilaaltanii jiraattan jechuudha. Sirriitti yoo hordoftan
waa baay'ee irraa hubattu ergaa guddaatu bilillee san qofa keessa jira jechuudha waan biraa dhiisaati. Kanaaf sirbi isaa dhugaa dubbatuuf sirba baay'ee namatti toluu fi akkasumallee sagaleen maan isaatii fi haalli kaameeraa isaan ittiin waraabaniif ittiin dhiyeessiin isaanii suni dhugaa baay'ee namatti tola. Keessaafuu warreen production bareedaa akkanaa kana qindeessanii hawaasa biraan gahan kun beekamuu qabanillee akkasumallee badhaafamuu qabaniyyuu dhugaa maaliif wallee kana abbaa wallisuusanii miti kan tolchu warreen duuba isaanii ta'anii haala kanaan production bareedaa kana jechuudha qopheessanii idiitara addaatiin idiit godhanii jechuudha haala nama hawwatu kanaan hawaasa biraan gahan namoonni akka malee itti dadhaban isaan kana jechuudha isaan kana hundaaf baasiitu baasiin kun kan bahu abbaa wallee san qopheesse garuu gaafa isin YouTube irratti fuutanii facaaftan abbaa saniif maal yaaddan waan jedhamu kanaafin kana tuqee jechuudha namni kun fakkeenyaaf YouTubein biizinasa abbaa beekuuf abbaa itti dalagateef biizinasa walleen kunis hawaasa fakkeenyaaf sagalee hawaasa haa ta'u malee haa xiqqaatu haa guddatu galiitu irraa argama galiin irraa argamu kun immoo viidiyoon kun dalagamuuf baasii barbaada akkasumallee waa hedduu si gaafata waan hedduu si gaafatu kana fakkeenyaaf hanga tokko maybe percentage sirraa cufuu danda'a jechuudha kanaaf gaafa moonu waan kana hannee yookaan addaan ciccirree mummurree YouTube keenya irratti kan mataa keenyaa godhannee promote goonu baay'ee waan nama qaanfachiisuu fi nama sanillee hamilee cabsuu yookaan gadduudha duubatti gadi harkisuu jedhama jechuudha wal gargaaruu fi wal kakaasuun kanaa miti wal gargaaruun haala ammaa kanaan jechuudha haala namatti tolu kanaan yeroo akkanatti view isaa ol kaastanii subscribe illee gootanii like gootanii share gootan kun wal gargaaruu jedhama laal wal gammachiisuu wal bira dhaabbatu artistii keenya gaafa jennu akka kana jechuudha garuu muuziqaa nama sanii yookaan wallee nama sanii san fuunee kan ofirratti maxxanfatuun suni beekamtii nama sanii san dirqiidhaan yookaan dirqamaan gara ofiitti as deeffatuuf yaaluu jechuudha kun immoo waan ta'ullee miti waan hallayyaa nama gatu yookaan waan qilee nama gatu kanaaf waan akkana kanarraa obboleeyyan of eegan isiniin jedha waan biraa dhiisii kuni chaanaala keessanuu isin dhabsiisuu danda'a jechuudha dhugaa dubbatuuf seerri YouTube seera jabaadha seera akkaan cimaadha kanaaf YouTube keessanuu dhabuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf isin akka seera YouTubetti viidiyoo tokko yoo maxxansite yeroo sadii copyright strike yoo sitti ergame chaanaalli sun sirratti gubatuu danda'a siin jedha innuu si gorsa jechuudha si galee kun seera isaati fakkeenyaaf namoonni viidiyoo namaa kana yoo gadhiistan viidiyoo takkarratti copyright tokko namni sitti ergaami si galee tokkoma sitti ergaa bara atillee tokkicha kana ji'a sadiitti expiredaa guyyaa 90tti guyyaa 90 kana taa'eetiin fixadhalle jettee abdii osoo hin kutanti waan san gadhiisuu ni dandeessa garuu viidiyoo takkittii saniin jechuudha copyright sadii miti sanii ol sitti erguu danda'a maaliif liinkii sobaa uumee jechuudha viidiyoo makan keetirraa liinkii koppii godhatee viidiyoo maatii duraan daladdirraa koppii godhatee viidiyoo makan keessan akka viidiyoo ofiitti siin kassasuu danda'a jechuudha namni deebi'e kanaaf chaanaala keessanitti humna keessanitti illee hin taphatina lafaatii keessanillee hin taphatina waan namaa dhiisaa dandeettii keessaniin feemazaa yookaan dandeettii keessaniin guddadha galii irraa argadaan isiniin jedha irra deebiin ummanni Oromoo warreen chaanaala Andu'aalam Gosaa artistii keenya kan akkan jaallannuu fi kabajnu subscribe gootanii fi share illee gootan viidiyoo isallee daawwattanii link illee share gootan gara Facebookaatii fi YouTube keessan jalatti illee share gootan irra deebiin maqaa daawwattoota Oromootiin galatoomaa isiniin jedha baay'een galatoomaa baay'een isin galatoofadha akkasumallee obboleessa keenya artist Andu'aalam Gosaa baga gammadde congratulation gammachuun kee gammachuu keenya siin jedha baga gammadde akkasumallee badhaasa YouTube kan 100 sanillee yeroo muraasa keessatti fudhattee gammachuu tante nu haadha geessisu siin jedha egaan daawwattootaaf kabajamtoota kanarra isinitti hin dheerasu qophiin har'aaf qopheeffadhellee kana fakkaata jalqabaa kaaftanii kan hanga ammatti nu hordofaa turtan galanni keessan guddaadha maqaa daawwattoota Oromootiin isin galatoofatu barbaada galanni keessan guddaadha maarree viidiyoo har'aa kana keessatti namoonni isin dallansiise yookaan yaadni kiyya isiniif tahuu dhabe jechuudha yoo kan jiraatu ta'e yaada keessanii fi qeeqa keessanillee komentii jalatti naaf barreessaa waanuma gaarii barreessaa waan gaarii waliif yoo barreessineef gaarii yoo waliif hawwine gaarii dalaguun matuma keenyaaf isin gaarii yoo daladdan ufumaaf daladdan malee anaaf miti kanaaf waan gaggaarii barreessaa akkasumallee yaada keessan komentii jalatti naaf qooduu hin dhiisinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a
qophii keenya kan hafan itti fufa jechuudha. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati akkuma beekamu wantoota tokko tokko waan akkanaa kana waan nu gammachiisee fi akkasumallee waan uummanni beekuu qabu qophii akkanaa kana yeroo yeroon jechuudha darbee chaanaala kanarratti illee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Chaanaalli keenya bal'inaa wanti inni isin barsiisu barumsa teekinooloojii wal qabatu. Kanaafuu namoonni hanga ammatti chaanaala keenya kana subscribe godhin subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyaa ta'uu dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu gadhiifnu fi qophiin keenya ufuma isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya isinitti tole like tuquu hin dagatin akkasumallee bakka isiniif hin galinillee yaada keessan qeeqa keessa sanduuqa komentii keessatti nuuf barreessaa. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Qophiin keenya kanarraa asumarratti xumurama. Qophii yeroo biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.